dawwalaan jiru kaayiroo irraa mubeen dawwalaa jira abbaan abdii sirkii takkaa siin kaasu waan irra jiru hin beeku mucaan akkana holla ta'edha isni galee oromoo amma wanti godhuu qabnu ani beeku alayyi isaa bilitti himeetiin jira abseedhaan makiinaa fudhadhuu deem barbaadii bakka inni jiru hawaasatti fidiyannee ni jirra abseenis akkuma kuteetti hafeedha abseen rankaa'uu barbaade alaafinnata abbaatti edda nama kuma sadiif dhibbaa afuriin osoo teenyuu absee yoo na jala jiraatti na dhaggeeffadhu abbaa abdii qaabii nutti as baasii yookaan bakka inni jiru dhaqii waan inni keessa jiru nu hubachiisi siin jenne abse duraanis nu mormaa turtan abbaan abdii nagee qabu maan taane jechaa turtanii sababaadha isin loletti osoo natti naarin deemee barbaaduun qaba jettee makiinaa fudhattee poolis xaabiyaa lama dheeyitee jirta bahee deem bakka inni jiru dhaqi siin jenne dhageetiin dhufanuun jettee kuttee absee ati hidhaan jirtu barbaadamaan jirtu hawaasni abbaa abdii dhabee jira sagalee isaa dhaga'uu feena rakkoo inni irra jiru beekuu feena waan gargaaruu qabnu gargaaruu barbaanna ilma oromooti obboleessa keenya warri keeniyaa keessan hundi keessan dirqama oromummaa isinirra jira dirqama oromummaa warra keeniyaa nairoobii moombaasaa jirtan oromoon hundi jechuudha warri keeniyaa jirtan namoonni oromoo baqattoonni nama miliyoonaa lakkaa'amtanutu jira yookaan kumaatamaan jechuudha daddaftanii abbaa abdii as baasuu qabdan rakkoo isarra jirtu nutti himuu qabdan oromoo akka oromootti oromoon keeniyaa keessa jirtu dhimmi kun dhibbarraa dhibbatti itti ilaallataani mataa ol qabadheen jaa oromoon gargaaraa bilis sagalee abbaa abdiiti ta'uu qabna abbaan abdii dhengadda aduu guyyaa haadatti kaayan oromoo agartanii jirtanii osoo hojii keenya harkuu mucaa gaara keessatti jechuudha osoo laayifii taphachuu jiru bakka inni gaara keessa jiru deemaatti dhufanii haada baquu kaayan abbaa abdii aduu guyyaa akka looniitti ajjeesuudhaaf lubbuu isaa balleessuudhaaf natti himi jeetiin dadhabi eenyu si barbaadu jira eenyu akkana si godhu jira naan jee oromoo walitti naquu naan jee nama waliin fixuun barbaadu naan jee mucaan kun akka nama guddaatti yaadee jechuudha isinii galee kanaaf namoonni itti hinaafe qofaatu abbaa abdii qeequ jira meediyaa kanarratti namoota qofa warri abbaa abdii qeequ jira abbaan abdii wanta akka waan godhe qabu nu bashannansiisaa jira taphachaa jira dandeessan akka isaatti onnee hawaasaa seenaa yoo dadhabdan akka nama oromoo tokkotti isaaf hadooda cinaa dhaabbaddaa qeerroodha nama xiqqaadha nama gargaaruu qabnu nama guddisuu qabnu abbaan abdii nama mataa ol qabuu qabnu akka qeerroo oromootti komodii cimaa oromoon qabdu kan addunyaan biiliyeenaan laattu abbaan abdii bada ilma oromooti he malee dhugaa jirtuun isinitti himan itti boonuu qabdan abbaa abdiitti dhaadachuu qabdan akka oromootti an dhugaan isin hima abbaan abdii baatii lamatti faranjii fi afrikaa fi awurooppaan guutuun afaan kasaa kan hin beekne hundi irra deemtee daawwachaa jirti oromoo qofa daawwachaa jira seetanii nama 8,000 nama 5,000 nama 4,000 so asli wanni jiru kana waan kanarra hin beeknu eega behejee booda ammas viidiyoo ani behejee haqee jira bilbila tokkollee kaasaan jiru akka malee mucaa nama yaaddeessaa jira paablikii irratti kan gaara keessa dhaqanii dheengaddellee haadatti kaayin abbaatti agartanii jirtan oromoo agartanii jirtan mucaan kun dhiiga keenya yeroo namni lubbuun bodee qofa porofaayila gurraachoomsachuun bu'aa takka nuuf hin qabu amala keenya ta'e kana inni porofaayila abbaatti godhachuu deemni porofaayila keenya gurraachoomfachuu muuziqaa booyaa daleennee mataa raasuu no amma wanni rabtan hin jirtu andugaan isinitti himu wallaahi nu marara mucaan kun nutti dhageema nu qocha kashlabeen hin qoplinaa jira please adara oromummaa natti hin qoplinaa miira keessa nan galchina aaraan jira wallahi aaraan jira miira keessa nan galchina oromoo isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa ani yeroo naare obsan qabu adara rabbii wanta kanatti hin badheessina waan na aarsaa akka oromootti isin kabajaa jira asii keenya taagillee ta'e asii dadaga yamma dadaga abbaa abdii dhugaadha nama bashannansiisu nama jabaadha garuu biyya keeniyaa kan keessa namni maallaquma wal qabsiisa jiran an takka keeniyallee dhaqnee rabbi nama natti arga nam tokkollee beeku achi keessa tokko lakkoo alii saabidii dura alii saabid qofa beeka
nu abdii mobaayil app waan akkasii sanuu onlaayinatti lakkoofsa jaraatuun qabuani abbaa abdii sadii reefuu nama sadiin kan argaan. Share godhaa yoo harkanne share godhaa mee namni yoo nu dhufe please oromoo koppiliinki godhaa. Haalli keeniyaa kuni namni yoo walitti aaree doolaaruma 50 nama qabsiisaa jira. Namni biraan muka hidhame sun illee 50 mataa yoo kenne hin bayaa jiran. Kanaaf amma an akka ilaalcha kiyyaatti sagalallee ta'uuf hin badooman qabu nama keeniyaa keessa jiru. Nama yaadaa nama poolisoota wal beeku barbaadanii afaan qofaan abbaa abdii jechuurra kiishaa waa baasanii poolis xaabiyaa inni jiru barbaadanii haala sanii yoo baasanii biyya sanoo irraa jijjiiran akkamuu yoo haala san irratti mari'atan malee afaan qofaan abbaa abdii jechuun sagalee ta'uu qofti gahaa miti. Kanaaf uummata kiyya ani warra koomentii akka beektan ta'a. Inaani takka hamtuu namallee qabu abbaa abdii waan nageellee hin qabu abbaan abdii fira kiyya malee diina kiyyaa miti. Hundaafuu isin waan gootani ka kiyya keessa kiyya anaaf rabbitu walitti beekaa. Keeniyatti nama hidhulleen salphaadha ba'ulleen salphaadha jiran takka keeniyaa dhaqee hin beeku. Warri keeniyaa keessaa nama beektan waan xiqqoo wayii waan ittiin wanta jedhu barbaadatiniin poolis xaabiyaarra deemamee barbaadamee mucaan sun haa ba'u yoo danda'amaa ta'ee keeniyaa sanirraa biyya bira haa jijjiirtu. Mucaan siyaasarraa bilisa waan ta'eef yoo biyyi biraa biyyi deeman dhabame Itoophiyaallee galee Itoophiyaarra nu bashannansiisuu hin danda'a. Rakkoo miti jechuu gara biyyatti deemu. Nama siyaasatti miti. Amma abbaan abdii laali waan takka dura biyya biraa baasuun nama hin dhibu. Mucaan kun akkatti ba'ullee ni qaba. Amma rakkoo isarra jirtu arguu feena beekuu baanam barbaanamma abbaatti. Amma abbaan abdii waan inni keessa jiru dura kadhagee hin qabnu. Inni amma keessa taa'ee akkamitti bartaree ajjeesuu barbaadee jibaratee jira rakkoo barbaadu. No amma jechuun amma bakka jiru hin beekamu bara masilkiin kaasu mucaane sodaatee fiidiyoo haqee bar fiidiyoo waraabe sodaatee haqee bar. Eegeedaa jalatti irraa wallahi mucaa kanatti hinaafaa jira wallahi rakkoo takka hin qabani namoota isaa kakatee jira quba qabdan gaafa inni arrabsu san nama sadii kanii mataa qabadhee jiraani warra isaa kakachaa jiru garuu nama kana maqaa yaamuu hin barbaadu amma oromoon keeniyaa keessa jirtan yoo teessan kaatanii yoo dhaabbattan deemtanii furmaata abbaa abdii arratti nu as baasuu qabdan rakkoo abbaan abdii keessa jiru nutti himuu qabdan bakka abbaan abdii jiru nutti himuu qabdan. Oromoon Keeniyaadha please Oromoon Keeniyaa gaafa inni haadatti kaa'ame silaa kaayiroo ta'e silaa biyya biraa ta'e abbaan abdii maaltu si mudate jaamee ta'e akkasii jala tarrifamee Oromoon hundi bira dheedhee cinaa mul'atti ture mucaa kana osoo namni 2,500 daawwachuu jiru guyyaa sanillee haada baquu kaayanii nam takka namni sagalee takka ta'eef hin jiru onlaayina kanarratti illee Keeniyaa keessaa illee jechuudha. Tinii galee Oromoon Keeniyaa jirtan. Please abbaa abdii rakkoo isaanuu bara obboleessa keenya ilma Oromooti biyya baqaa jira haati isaa achi hin jirtu abbaan isaa achi hin jiru obboleessi isaa Oromoon nutiitu waliif obboleessaa fi obboleetti biyya hambaa keessatti isinii galee kanaaf fiidiyoon inni haqe san hedduu nama yaachisti mucaan kun fiidiyoo hawaasa dilee isaa wareeru kanaan ani bahee na yaadinaa je'ee waraabe dilee godhe Oromoo agartanii jirtan deemaa laala diileetii godhe. Dileen godhe asin keenya fiidiyoo waraabe sodaate. Amma isa dubbii qarshantamii finiine. Isa amma dubbii maallaqaa finiine mucaa kana miidhuu barbaadaniitu. Silaa maallaqa qofa ta'e yoo poolisni maallaqaa jecha qabe edaa akka gabbaafame nuudhatte hin deemu. Ani fiidiyoo kana sheerii naa godha. Absee Hassan Keeniyaa jirta. Eda makiinaan qaba jettee anaa deemee barbaadanuu jettee waadanuu galtee daddeemaa turte waan irra geesse nutti himis hin jenne deema abbaa abdii fuudhii nutti deebi'is hin jenne hafte ati hidhaan jirtu barbaadamaan jirtu rawaan irra gee hawaasa gabbahii amma ibsi dirqama Oromoo fudhatte nama 3,400 irratti si barreesseen ture barreeffama naan deebisne abboleessoo silaasarra sin dubbadhuun ture abse amma yoo deemtes yoo dhaabbattes yoo teesses kaatee bakka jirtu waan achi keessa jiru nutti himi ollaa galla jettee jirta silaa
قال ديرين ولا قيس إن شاء الله. يا خير أصلي يا بقى تبجو في تنسي أما تبجو فدو جبات مي يو كيني أنا ما بيتلي أنا ما تعالي بالبريغا ما كيس سجلا قبا مك قلبي ما تنوتفا تبنات. ويني أنا في المورموتي أصلي والله قاعد ما كي يبقى مالي مني ورمو ما دا جبان وهم درا كوزا غير بكمية التلة قاعد واحد لا والله دوغات يا تو نولي أبولي لكن غرانو يا تا تدارم تدوك سكا جالا لي دمتي سما دوغات مالي أي بو يو كم دا يو برسل عتيرا فرقان غلطة إفراز جالا جلت عتيرا أيه نيم بويا يون دبي نمان بويا بويون كي ينافو والله باي غابا أما أنت تمسي زنسون أنا كنو لابي ورابا ما قالا كيسا دمسي بربادا ولا كينيا كان وجولا نجيب مالي بين بربان نمجا نينجا أخا تانا تنينجا تشجروان تانا تنينجا تشجرو بر نفتن وريكينيا أبدي موبايل أبو جرا إبسوني جرا لالمي أبدي شوي جرا سيغالي باليا كي جرا محمد تغوسي جرا علي سابدي جرا ها namoota gurguddaa meeqa namoota sabboontoota jenneen nuti eenyu mucaa kana dhaabsanii itti ilaaluu jira warri keeniyaa keessa jiru waan miilaan deemanii adda baasanii hawaasa kanatti himuu danda'an mucaa kana nuti gobii keeti jedhanii mooraaliitti horanii cinaa dhaabbachuu danda'an irratti ani hin beeku rakkoo akkasii hin beeknu nuti warri kaayiroo warra onneen sibiilaati yoo warra si ajjeesuu qabuullee sirra ejjatu si ajjeeseellee warra hin duune ni jirtii nuti hin tuune jee kafatu diigalee akkasillee diigalee warri gaarumee hin duune hin tumne ni jirtii ni jirti jeelee si kakatanii beekta keeniyaan cal asli dhugaanu maa callisan ijoolleen keeniyaa maa callifte yaa bara anama kanan naa galuu deeman dhugaa rabbiin yaa na jabaganii na ajjeesuuf kaniin tuune na jeefne janii kakatan tarree galanii ol yaamaniti mucuma kanallee waama akkasiillee irraa qabne wallaahi astagirgirii dhiisi maal bajjaa baya sela girgirsi haa godhan buloo keessi godha eeyuusa abbaan ati garuu hin jaalatami isa ka oromummaallee osoo haa ta'uu ka fikirillee hin jaalatta nin jaaladhaas nin kabajaas duraan du'aas bakka waan gootu obboleettiti abbaa abdii yoo dhugaan jaalata jechuun aana reeffatti aana jira wanni jaartii ofii caalu hin jiru amma deemi awaalaa sumaalee barbaadi manguddoo achi keessa jirtutti waa ergi sigalee ka oromummaa namni barbaadu eega dhabame mallaqaan barbaachisi rakkoo keessa baase dura jaarsi ture mul'atu deem ka ilaa bira bahe hayye hayye yalla hayye deem nagatti akkasuma yalla bahe hayye galtoon hayye anallee jaartii feemas yoo hinaa barbaada ta'uu qabame naa boottu shamarri feemasiin na xabbastu hin jirtu feemas ከፌመሶች አንድ መጥበስ ፈልጋለሁ yoo ani ame sagalee naataa na gargaarta namni oromummaan obbolummaan sagalee walii ta'uu dhiiseera amma fiqiranya malee lamaanni nyaam dhugaa rabbii abbaan abdii nama baay'ee miskiina nama gaariidha ammeenyaan qabu qoosaa malee rabbi rakkoo inni keessa jiru isa haa furu wallah gabaabdumatti rabbi isaa furu wallah du'aayii kadhaabe rabbi isaa furu wallah waan itti jabaate hunda rabbi irraa haa kaasu wallahi ebe mucaan kun polotikaa waan akkasitti rabbilisa waan ta'eefi yoo biyya san keessatti haalli itti toluu didee biyyi biraa biyyi deemuu hin danda'amne biyya ofii galee namni diraamaa dalagu waan akkasii rahuun biyya ofii keessatti nama bashannansiisuu danda'a እንደዛ ማድረግ ይቻላል kolfaaf bashannana sagantaan isaa waan ta'eef amma Itoophiyaa keessa yoo jiraate maannim abbaa kanaan jedhuun maannim namni tokko